Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kan jiru halluu baqannoo galaan hin jedhama. Waaqayyoo abbaan keenya ni ganama raajota isaa kaasee gara saba isaatti ergaa ture sun. Har'as immoo ganama kana Waaqayyoo gara keenyatti sagalee isaa ergaa jira. Meeqan keenyatti ribaa dammaqee yookiis qalbeeffatee dhaga'a laata. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yohaannis boqonnaa 6:22 kaasee dubbisa. Borumtaas namoonni bishaanicha gamatti hafan sun kaleessumtii bidiruun tokkichi duwwaan akka achi ture. Yesuus immoo bartoota isaa wajjin bidiricha akka hin yaabbatiin bartoonni kophaa isaanii bidirichaan akka adeeman barani. Haa ta'u iyyuu malee bidiroonni kan biraa Xibriyaasii gara iddoo sanaa dhufaniiru. Iddoon sun immoo lafa itti Gooftaan galata galchee namoonni buddeena nyaatan sanatti dhiyoo ture. Namoonni sun Yesuus bartoonni isaas akka achi hin jirre baranii bidiroota yaabbatanii Yesuusin barbaaddachaa gara Qifirnaahomitti ce'ani. Yommus jarreen sun bishaanicha gamatti arganii, yaa barsiisaa, yoom as geessee ittiin jedhan. Yesuus immoo deebisee, dhuguman isinitti hima. Isin milikkita waan argitaniif utuu hin ta'in buddeena nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddu. Nyaata baduuf hin dhama'inaa. Nyaata jireenya bara baraatiif argamuuf dhama'aa malee. Ilmi namaa inni Waaqayyo abbaan mallattoo itti godhe nyaata kana isiniif kennuuf jira isaaniin jedhe. Isaan immoo egaa hojii Waaqayyoof akka dhamaanuuf maal gochuutu nuuf ta'a jedhanii isa gaafatan. Yesuus deebisee isa inni ergetti amanuu keessaniin hojii Waaqayyoo hin hojjettu jedheen. Kana irratti isaanis arginee akka isatti amannuuf milikkita maalii argisiiftaa? Maalis hojjetta ree? Macaafni buddeena akka nyaataniif Waaqarraa isaaniif kenne akkuma jedhu, abaabiliin keenya lafa onaatti nyaata mannaa jedhamu nyaataniiru jedhaniin. Yesuus immoo deebisee, dhuguman isiniin jedha, Museen buddeena Waaqarraa isiniif hin kennine. Abbaan koo buddeena isa dhugaa Waaqarraa isiniif hin kenne. Buddeenni Waaqayyo isa Waaqarraa gadi dhufu biyya lafaatiifis isa jireenya kennudha jedheeni. Ameen. Amma lakkoofsa 33 dubbise. Meen kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa, dubbifneef nuun galu, dhageenyeef nuun galu. Hafuura keetu akka dubbiin kee namaa galu godha. Hafuura keetu qalbii namaa iddootti deebisa. Namni hafuura kee wajjin yoo ta'uudhaa baate dhugaa kee hubachuu hin danda'u. Namni hafuurri kee irra hin jirre hafuura biraatu irra jira. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin ganama kana hafuurri kee nurra haa ta'u. Hafuurri biraan humna keessa guddaa sanaan tokkoo keenyarraa kan fagaate haa ta'u. Hafuurri hamaan qilee qiliilleetti kan gad darbatame haa ta'u. Dubbii amanamaa, dubbii hambaa ta'ee jireenya namaa keessatti hafu
isa ka'ee nama keessaa biqilee guddatu sana nu keessatti dhangalaasi. Nu wajjin hin ta'i. Maqaa Yesus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Buddeen baduuf hin dhama'inaa jedhe Yesus. Jarri dinqii inni raawwate yookiis humna Waaqayyoo ilaaluudhaaf miti kan isaan socho'an. Ilataawwii nuuroo yookiis jireenya guyyaa, jireenya idileedhaaf namoota gabaabsanii yaadanidha. Iddoo tokkotti Yesuus ba'ee bartoota gama ceesisee ofii immoo bidiruu yaabbanne karaa inni ba'e hin beekamu gama sana ce'ee argame. Achitti dhufanii yoomas ceetee yoomas geessee jedhani. Yoomas ceetee yoomas geesseeti jennaani. Garaa namaa beeka mitiire? Qalbii namaa beeka mitiire? Isinii dinqii Waaqayyoo argitanii dhuftan miti jedhe. Kaleessaa buddeenii quuftaniitu buddeenichuma barbaacha deemtu malee abbaa buddeenichaa barbaadaa hin jirtan jedhe. Abboonni keenya lafa onaatti buddeen nyaataniiru jedhaniitu seera ba'uu boqonnaa 16 caqasu. Seera ba'uu boqonnaa 16 irratti gaafa isaan Musee Faroon irratti guungumani hin guunguminaa hin quuftu buddeenisii foonis hin quuftu jedheen Waaqayyo. Buddeenicha nyaatanii hin badanii jedhe Yesus. Buddeen nyaatanii badanii jedhe. Buddeen nyaatanii baduu Waaqayyo nu haa oolchu. Namooti baay'een buddeena dhaban miti jireenya dhaban. Dhugumaan namooti nyaata dhaban buddeena dhabanii baay'een jiru biyya lafaa kana. Of bushuudhumaaf har'a of oolchuudhumaaf namoonni Waaqamma san hin jiraatu. Waan barbaadan nyaachuu kan hin dandeenye baay'eedha biyya lafaa kana. Waan garaan isaanii hawwu nyaachuu kan hin arganne baay'eedha. Namatti ulfaataa nama gaddisiisas. Garuu hin darba yeroon. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yesus Kiristoos hin quuftu jedhe. Lafa onaa kana keessatti nu fixuudhaaf nu fiddan isinii. Biyya Gibxii foon uuroo guunne affeellee nyaannaa buqqeen jira, shunkurtiin jira, hin urgaa nyaanni isaayyuu. Sana keessaa nu baaftanii agabuu lafa duwwaatti lafa isaaniirra buufatan immoo sabni Israa'el sun biyya Gibxii keessaa lafa fertilaayizeeshinii, lafa furdaa, lafa midhaan baasu, lafa coomaa Yoseeftu isaanii kenne duraan. Iddoon suni horii baay'ee horsiisuuf jiraachuuf hin ta'a ture achi turan. Amma qordiitti nu baaftee lafa onaatti nu baaftee kunoo ennaanii waa'ee foonii kaasan ennaanii akka jettu jedheen ennaan. Bultii 10 miteedha. 20-30 miteedha. Ji'a guutuu amma de'uun isin ajaa'utti nyaattu jedhe uwwichi rooftu jedhe. Hin nyaattu jedhe. Akkamittan akkas jedhaa baraa jirra hoo gammoojjii jirra hoo homtuu nu harkan jiru laftumti dhaqanii hoo goromsa tokko dibicha tokko bitan yoo hin jiru jedhee Museen gaafa ceke oomu. Harka Waaqayyoo gabaabaa goote waanan jedhe kun hin raawwataaf hin raawwatuusaa ija keetiin agarta jedhe. Harki Waaqayyoo gabaabaa miti quubsuudhaaf, beela baasuudhaaf, daara baasuudhaaf. Harki Waaqayyoo gabaabaa miti. Al tokko garuu maal jedhaa seera isaa hin eegduuf hin eegdaa kee ilaaluudhaaf jedhee Waaqayyo si beelessee jedha.
seera keessa deebii boqonnaa 8 lakkoofsa 3 seera isaa hin eegdaaf hin eegduu kee quuftee galateeffattaaf agabuu galateeffattaa kee harka si guunnaan duukaa deemtaaf yoo dhabde duukaa deemtaa kee ilaaluudhaaf jedhee si beelesseedha. Jireenyi dubbii afaan waaqayyootiin ba'uun dabalatee malee nyaata buddeen duwwaan akka hin taaneefidha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Jaarra quufsee utuu ilkaan isaanii keessaan dhumiin maqsaftiin yookiis dheekkamsi lafarraa isaan balleesse jedha. Quufnee ittiin baduu waaqayyo nu haa oolchu. Quufnee ittiin adabamuu waaqayyo nu haa oolchu. Buddeeniif didichitu jara keenyaa buddeen fooniif foon buddeen garaadhaaf garaan buddeeniif lamaan isaaniiyyuu hin baduudha. Kanaaf didichuu jarri. Buddeen hin dabarreef dhama'a. Buddeen hin dabarre inni waaqayyo isinii kenne isa waaqarraa gadi bu'e abbaan isinii kennedha. Buddeena sana nyaachuuf jirtu isaaf dhama'a jedha. Maa inni buddeenichi foonsaaf dhiigasaa ilmaan namaatiif kennee kakuu haaressuudhaaf kakuu haaraa dhaabuudhaaf isan itti adeemaa jirudha. Jaraaf hin galu. Buddeen sana warri nyaatan lafa onaatti dhuman hin badani. Buddeen kanatti kan nyaatu garuu jireenya bara baraa qaba. Namooti baay'een foon gooftaaf dhiiga gooftaa akkuma yaadannoo wayiitti yookiin simple waan salphaa wayii fakkeessanii ilaalu. Foon koottiif hin nyaattan yoo ta'e dhiiga kootti hin dhuddan yoo ta'e jireenya natti hin qabdaniidha. Jireenya bara baraa jedhee Yohaannis 6 kana keessatti bal'eensaan waa'ee kana ibseera. Kanaaf namoonni har'aa waldaa kiristaanaa keessaa waldaa kiristaanaa kam keessaayyuu yeroo foon gooftaaf dhiiga gooftaa waldooliin kennanii akka salphaatti namoota ilaalan jiru. Yesuus Kiristoos yeroo dabarfamee kennamuudhaaf qixaa ture sanatti qixaa turan innis qixaa turetti kun foon kooti isiniif kan kennamu. Yerootti kana nyaattan seenaa kootiif godhadhaa. Kun dhiiga kooti isiniif kan dhangala'u. Yerootti kana dhugdan immoo seenaa kootiif godhadhaa. Kakuu haaraadhaa dhiisuu cubbuutiif kan dhangala'uudhaa jedhe. Maatiyoo 26 ammoo dubbistan. Kanaaf namoonni har'aa foon gooftaaf dhiiga gooftaa fudhachuudhaaf waldaa kiristaanaa keessaa ka'anii baqatu waan ari'uus hin beektani. Jedhanii dirrisanii ka'anii baqatu. Maaltu si goolee si ari'aasin? Ofirratti dammaqxee beektaa inni maaddii gooftaarraa si ari'u kun maaddii kan biraa si qopheesseera ala. Maaddii ittiin du'ani, maaddii ittiin badani, maaddii ittiin sii'ool mandara sii'ool ga'ani, mandara gaanna maaddii ittiin gaan si qopheesseera inni maaddii gooftaa isa gara jireenya bara baraatti nama geessurraa si ari'u kuni maaddii salphinaatti si oofaayira. Waan darbutti si oofaayira. Yaa Maartaa jedhe Yesuus. Ati waan baay'eetti dadhabdaa dhamaatasii wanti barbaachisu tokkodha. Jarri kuni maal jedhanii hojii waaqayyoo akka hojjennuu fi isa kamidha hojii waaqayyoo maalidha jennaan? Isaan waan girrii waldaa keetti ta'u maqdasii keetti ta'u isa nutti masiyani jennaan. Isa abbaan ergetti amanuudha. Jarri immoo isan amanani warri farisootaa kun warri saduqootaa kun warri xaafotaa kun warri seera Musee barsiisotaa kun isaan isa sanaan of jaju saabitee isa abbaan ergetti amanaan jirani. Har'umayyuu namoonni dambii waldaatti hirkatan jiru.
namoonni sirnuma sagadaa noormaalii isuma duwwaa akkasumatti laayifii kan otoo hin ta'in akkasumatti sarmunima raawwatanii akkasumatti isuma duwwaa raawwatanii kan galan seensi kan hin goone keessa isaanii kan hin tuqamne akkasitti galuu kan barbaadan jiru. Garuu hafuurri Waaqayyoo touch nu gochuu qaba. Sagalee Waaqayyoo touch nu gochuu qaba. Yoo hafuurri Waaqayyoo nun tuqu yoo ta'e amantiin keenya yommuu waldaa dhandhee baanu haara'ee hin ba'u yoo ta'e amantiin keenya fannoo jala dhandhee achitti mannee boonyees galateeffannees yommuu kaanu amantiin keenya hin haara'u yoo ta'e keessi keenya hin dho'u yoo ta'e maali sibiila diilallaan kun amantii maali tire? Sibiila diilallaadha nam tokko tokko. Yoo faarfatan ittiin bu'u, yoo qaddesan ittiin bu'u, yoo kadhatan ittiin bu'u, yoo raajan ittiin bu'u, yoo lallaban ittiin bu'u. Maali kana siriinjeedhaan waa waraanna moo akkam goonare? Diilallaa qottoo ala bule. Firiijii jabanaa diilallaadhuma. Maali kun jireenya hin qabu, laayifii hin qabu. Wanta akkasii jireenyatti nama hin galchu. Kanaaf iyyuu namoonni kadhattanii lafaa yommuu kaatan amantii keessa hin haaramu yoo ta'e waldaa dhaqxanii yommuu deebitan amantii keessan haara'een deebi'u yoo ta'e dubbii Waaqayyoof faarfannaa kadhata yommuu dhageessani amantiin keessan hin haara'u yoo ta'e keessa deebi'aa of ilaala. Keessa deebi'aati of ilaala. Sirrii irran jirtanii kee deebi'aa of ilaala. Buddeen baduuf hin dhama'inaa. Wanti namni wal nyaatee wal fixaa jiruuf, wanta namni waaqarra dhaabatee abidda walitti gadhiisuuf, wanta namni baala jala dhokatee abidda walitti gadhiisuuf, tulluu yaabbatee boolla keetaa abidda walitti gadhiisuuf, wanta namni abidda walitti furuursaa ooluuf, naannistanii askwaalii isaa meen pooyintii sana laala jettan waa'ee buddeeniiti, waa'ee lafaati, waa'ee qabeenyaati, waa'ee aangooti. Waa biraan jiru. Waa biraan hin jiru. Waa'ee aangooti, waa'ee buddeeniiti, waa biraan hin jiru, waa'ee taayitaati kanumadha. Kun immoo waggaa 70 baay'atu 80 isa booddee minnumtuu immoo muddamaa'edha. Waan kanaaf of hin cannaqinaa. Waa'ee isa buddeen waaqarraatiif of qopheessaa isadha jedha. Waaqayyo gooftaan maccaa. Buddeen baduuf utuu joorru bara keenya hin fixin. Buddeen darbuuf, buddeen nyaatanii du'aniif, buddeen nyaatanii ittiin du'aniif Waaqayyo bara keenya hin fixin. Namoota baay'ee buddeentu ajjeesa. Namoota baay'ee nyaatatu ajjeesa. Namoota baay'ee immoo nyaata dhabuutu ajjeesa. Namoota baay'ee umurii isaanii kan gabaabsu nyaatadha. Nyaata gar maleetu umurii isaanii gabaabsa. Ooverii nyaachuu, waan hin barbaachifne nyaachuutu itti gabaabsa. Isa nyaatanii fayyani, isa nyaatanii bara baraan jiraatani, isa nyaatanii mootummaa Waaqoo kee dhaqanii ittiin jiraatan akka nyaannu Yesuus Kiristoos jara sanas gorsee darbee immoo anaaf isinis gorsa sababii ta'eef maaliif dhama'aa jira laatan? Egaa buddeen waaqarraa nyaattu biiroon dhaqiinaa, mana barumsaan dhaqiinaa, gabaan dhaqatiinaa, maasii qotatiinaa, buna muka jalan dhaabbatiinaa jechuu miti. Waannaan isa miti. Inni kun kan gizaawiiti, kan yerooti. Jireenya bara baraaf dhama'a. Isin itti dhamaatanii kan dadhabdan dadhabootan nagara kokkottaa ani isinan boqochiisaa jedha Maatiyos 11:28 irra. Inni biyya lafaa kun itti dhama'anii dadhabuudha.
Muti baay'een namaanii mana maal fakkaatu ijaaranii bira darbanii sokku. Namooti baay'een iddoo arge dhaqanii horii meeqa coranii tuulanii bira darbanii sokku. Isa bira hin darbine, isa jireenyi isaas hin darbine, isa waaqarraa duraan dursaa barbaadaa'edha. Isa sanatti qalbiin keenya akka hidhamu, isa gizaawwii kana immoo keessa darbuu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Buddeen baduuf hin hojjetinaa. Buddeen hin dabarre isa waaqarraa sanaaf dhama'aa jedha. Namni baay'ee waan lafa kanaatu dhama'u. Utuu haaraan galfatiin sokka. Waaqayyo nu haa baraaru. Haa kadhannu. Nu gargaari gooftaa. Nu gargaari maaloo. Nu gargaari Yesuus. Waan baay'ee laphee nama hata. Waan baay'ee qalbii nama hata. Waan baay'eetu karaaraa nama kaachisa. Waan baay'eetu buddeen jireenyaa sana nama daga. Waan baay'eetu bishaan jireenyaa sana nama daga. Waan baay'eetu atteenshinii namaa sammuu namaa qabatee biyya lafaa kanatti gadi nama gotota. Nu gargaari. Nu gargaari yoo sana fayyina. Nu gargaari yoo sana dhukkuba foonitti illee fayyina. Nu gargaari buddeen jireenyaa sana yoo arganneti cubbuu isa morma keenya hudhee qabeetti isa nutti hidhamee jirutti hiikkanna. Nu gargaari. Ganama kana boleessa koo gargaari, boleettii koo gargaari. Tajaajiltoota kee gargaari, ijoollee daa'imman kee gargaari. Jaarsa maanguddoolii dulloomoo mataa arrii isaan gargaari, harmeefaa gargaari. Maatii mana kana guutuu gargaari yaa Waaqayyo. Buddeen darbu laphee keenya sammuu keenya qabate. Hundumtuu galgala yommuu gara manaatti galu jedhee hafuura baafate achumaan rafa. Namni si barbaadu yartuudha. Namni si jalatti gadi jedhu yartuudha. Inni kaan dhufee siree isaarratti lafa dhaaga nama mootti guyyaa bahee fiiga. Namni tasgabbaa'ee qalbii godhatee si waaqeffatee si duukaa deemaa socho'aa jiru yartuudha. Kan waamaman danuudha, kan fo'aman yartuudha jette gooftaa ko. Nu gargaari. Nu oolchi. Karaa boochoorraa gorree karaa qal'oo sanarra baanee gara jireenya bara baraatti akka galu nu gargaari. Badisa nu oolchi. Dheekkamsa nu oolchi. Adaba nu oolchi. Nu baraari. Nu taraarami. Guyyaa kana guyyaa eebbifamaa nu godhi. Guyyaa kana guyyaatti harka kee agarru hafuuraan fooniin. Guyyaatti humna kee harka kee agarru nu godhi. Gufuun kan buqqa'ee haa ta'u, danqaraan kan cabee haa ta'u. Nagaan ittisa tokko malee nurratti gadi roobee haa ta'u. Biyya nagaa ni oolchi maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaaf jettee. Ameen. Garaa keessan gara Waaqaatti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif ibsu sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessa itti adeemsu nagaa isaas guutummaatti siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameraa obboleessa keenya sooressaa cimdeessaa Waaqayyo isaa eebbisu jechaa asumaan yeroo xumurru hojjettoota mo'aa maraas Waaqayyo sinaa eebbisu jechaa buddeen darbu jalatti dhamaatu hin du'in buddeen jireenyaaf dhama'i guyyaa gaarii.